Ortodoksii Walooma Oromiyaa teessoo Magarsaa Badhaasaa Phexros biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan hundumti keessan uummanni biyya keenyaa biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan bakka garaagaraa kan jirtan sadarkaa garaagaraa kan jirtan hojjettoonni mana amantaa daldaltoonni barattoonni daarii biyyattii kan eeddan raayyaan ittisa biyyaa hundumtu dhalataa Itoophiyaa kan taane hundi keenya hundumti keessan kan dhukkubsattanii mana yaalaa jirtan kan dhukkubsatanii bakka sabalaa jirtan kan daandii irra tukuftanii jirtan kan mana keessan dhukkubsatanii jirtan bakka garaagaraa kan jirtan Waaqayyo bara kana bara ka'umsaa bara eebbaa bara jaalalaa bara amantaatti jabaannee tokkummaadhaan jiraannee biyyi keenya biyya nagaa ta'e waliigaltee argannee Waaqayyo nutti araarame hirruu keenya baratti nuuf guutu Waaqayyo nuuf haa taasisu. Egaan karaa jirtan hundumaa tokkummaadhaan jaalalaan waa'ee nageenya biyyaa waa'ee amantaa waa'ee tokkummaa waa'ee misooma biyyaa yaaduun waliif yaaduun waan qajeelaa waan gaarii hojjechuun ergama wangeelaa waan ta'eef nurraa eegama jechuudha. Kanaaf egaa barri kun hunduma keenyaaf sadarkaadhaan kan jirruuf rakkina keessa dabarsine dukkana bara darbee dhiphina bara darbee ari'atama beela'uu bara darbee dheebochuu qorumsa bara darbee Waaqayyo keessaa nu baase hunduma keenya nageenya nuu kennee biyya keenyas biyya nagaa nuu taasisee tokkummaadhaan walii wajjin akka jiraannu hundumti keenya amantaa keenya qabannee kaayyoo keenya qabannee akka jiraannu Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaruun jedha. Egaa jabaadhaa barri kun dhugumatti bara haraaraa bara eebbaa nuuf haa ta'u hundumti keenya hojii gaarii hojii Waaqayyoon gammachiisu hojii biyyaaf ta'u hojii amantaaf ta'u hojii dhalootaaf ta'u hojjennee seenaa gaarii hojjennee akka dabarru Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Haati keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamiin bakka jirtan hundumaatti kadhannaa isheen isin haa gargaartu. Ergamoonni, toloonni, raajonni, barattoonni Waaqayyoo bakka jirtanitti kadhannaa isin haa gargaaranii hunduma keenya nu haa gargaaranii. Egaan ayyaana kana gaafa kabajannu kan beelaan beela baasuu, kan dheebotan dheebuu baasuu, warra daaran uwwisuu, kan dhukkubsatan gaafachuu, warra du'an dhannee jajjabeessuu, warra bakka sabalaa jiran, bakka mana yaalaa jiran dhannee gaafachuu, mana hidhaa keessa warra jiran dhannee gaafachuu, waan qabnurraa kennuu fi waan gaarii ta'e Waaqayyo duratti qajeelaa ta'e kan argame hojjennee dabarsuu qabna jechuudha. Barri kun yoo akkas hojjenne dhugumatti bara haaraa nuuf ta'a jechuudha. Egaan hundumti keessan immoo hordoftoonni amantaa Ortodoksii Walooma Oromiyaa teessoo Magarsaa Badhaasaa bakka jirtanii tokkummaadhaan jabaattanii cimtanii tasgabbooftanii kaayyoo keessan mul'ata ergama galma qabannee kaane kana qabattanii jabaattanii dhalootaaf seenaa gaarii lafa keenya akka dabarruuf hundumti keessan jabaachuu qabdu. Waaqayyo Waaqna fura qulqulluu bakka jirtan hundumaatti isin haa gargaaru hunduma keenya nu haa gargaaru. Jabaadhaa. Waaqayyo biyya keenya biyya nagaa biyya araaraa biyya eebbaa biyya keessatti dhiigi dhangalaane biyya tokkummaa hunduma keenyaaf nuuf haa taasisu. Kadhannaan keenyaa qulqulleetti dubaroo Maariyaamii hunduma keenyaa wajjin ta'uu bakka jirtanitti eebbifama.